Ashama akkam jirtu daawwattoota chaanala keenya jala jirtan hundi keessan bakka jirtanutti nageenya isiniif haa baay'atu. Akkaataa TikTok irraa guyyaa xiqqoo keessa follow baay'ee argachuu dandeessan isin agarsiisa. TikTok eega bantanii guyyaa muraasa keessatti follow baay'ee argachuu dandeessu jechuudha. Stepii kana yoo hordoftan akkaawuntii TikTok namni itti fayyadamaa jirtanu guyyaa muraasa keessatti baatii takka osoo hin gahin follow hedduu argachuu dandeessu. Akkasuma viidiyoon keessan laayikii hedduu fi view hedduu argachuu danda'a jechuudha. Haala kamiin gaa TikTok akkaawuntii eega bantanii kaatanii follow guddaa argachuu dandeessu. Akkasuma viidiyoon keessan view baay'ee akka inni argatu step isaa viidiyoo kana yoo argifattan hanga dhumaa jechuudha. Warri TikTok fayyadamaa jirtanu TikTok akkaawuntii keessa irraa follow guddaa argachuu dandeessu jechuudha. Gara barnoota deemuu irratti gaa akkaawuntii YouTube keenyaatiin namni haaraa taatan subscribe ka jettu kana eega tuqxanii subscribe ka jettu kaa tuquudhaan gaa all ka jettu gubbaa subscribe eega gootanii all ka jettu gubbaa kaa'uu hin dagatanaa isin jedha. Viidiyoo barnootaa hedduu agarsiisan jira. Chaanala kana jala galaatii irraa baradhaa isin jedha. Viidiyoo irra dhaggeeffattan laayikii tuquu sekundee takka waa takka isin tursiisu. Laayikii tuquun egaa waa takka isinitti hin jabaatu. Laayikii tuquudhaan eegalaa isin jedha viidiyoo yeroo dhaggeeffattanu. Egaa gaa TikTok akkaawuntii takka irraa follow hedduu argachuudhaaf gaa steepii tokkoffaan maanni akkaawuntii TikTok gaa eega bantanii itti fayyadamaa raattanii jechuudha. TikTok akkaawuntii banattanii eega itti fayyadamaa raattanii follow hedduu irraa hin arganne bu'aa tokkitti hin qabu. Viidiyoon keessanis view baay'ee hin qabu taanaan bilaashuma TikTok akkaawuntiitti cinqamuudha isin jira. Kanaafuu gaa eega TikTok itti fayyadamuu eegaltanii follow guddaa argachuudhaaf gaa gara appilikeeshinii TikTok seenaa isin agarsiisa. Appii TikTok itti fayyadamaa jirtanurra eega tuqxanii haala kanaan jechuudha. Profaayilii keessan jala eega seentanii gaa wantoota isin gadhiifattan haala kanaa isin agarsiisa. Akkaawuntiin TikTok kun haaraan banee follow gochuu hin dagatanaa isin jedha. Kanaafuu gaa kanarraa follow guddaa argachuudhaaf inni tokkoffaan profaayilii kan keessan kaawwachuu qabdu jechuudha. Profaayilii keessan asirra profaayilii kan keessan irra kaawwachuu qabdu. Idiit ka jettu kaa tuquudhaan mallattoo idiit eega tuqxanii asirra kaameraa tuquudhaan gaa gaalarii keessaa footoo qabdan takka irra kaawwachuu qabdu. Footoo nan keessan ta'uu qaba. Yoo footoo keessan irra kaawwachuu hin barbaanne loogoo hojjetachuu qabdu. Kamataa keessanii kana maatiin ka adda katee takka hojjetachuu qabdu. Kabira maqaa asirratti isin barreeffachuu qabdan maqaa keessan ta'uudha. Username kana irra tuquudhaan mallattoo xiyyaa fi lafii tuquudhaan ni sirreeffattu jechuudha. Username keessan asirratti hamma fakkeenyaaf dhiyeenya waan sirreessee fi guyyaa 30 gaditti username sirreessuu hin danda'amu. Kanaafuu anko sirreessinaan jiraan jiru keessan yeroo inni sirreesseeru mallattoodhaan lakkoofsatti makuudhaan sirreeffachuu qabdu jechuudha. Inni kabira inni faayidaa guddaa qabu kan isin agarsiisu gaa dubbatti deebi'uudhaan maal gootu akkaawuntii TikTok kana eega bantanii itti fayyadamuu eegaltanii maal gootu karaalee lamaan kan isin follow guddaa argachuu dandeessan. Inni tokkoffaan mallattoo idiitii kaa tuquudhaan mallattoo idiitii kana eega tuqxanii bi'oo jalatti jechuudha. Bakka bi'oo jedhu kana fiillafiiti maal gootu namoota follow guddaa qabu yookaan akkaawuntii follow guddaa qabu yoo qabaattan namoota akkaawuntii TikTok fayyadamaa jiru ka follow baay'ee irraa qabu yookaan immoo namoota follow hedduu qaban yookaan maamila baay'ee qaban jechuudha. Abbicha sana wal beektoo ta'e yookaan godinyaa keessa yoo ta'e abbicha sanaan akka inni asirratti tuquudhaan gaa mallattoo meeshinii ganjallaa kana jirtu dhufanii tuquudhaan meeshinii gootu akkaawuntiin keessan akka inni meeshinii isinii godhu gaafattu username keessan. Fakkeenyaaf username asirratti hoggosin mallattoo maashinii tuqxan maqaa namaa isinii fida. Maqaa keessan namtichi sun follow guddaa yookaan foloorii isaa baay'eedha tanaan kan keessan xiqqaa yoo ta'e mallattoo meeshii dhaudhaan maquma keessanii tuqaa profaayilii keessan haala kanaa fidee sadagalcha maqaa keessanii wajjin save ka jettu diimtuu gubbaa tuquudhaan gaa biyyoo jalatti argama maqaan keessan. Maqaan keessan gaa biyyoo isaa jalatti argama jechuudha. Biyyoo isaa jalatti haala kanaa argama. Kanaafuu namni maamilli isaa yookaan namoonni hordoftoonni abbaa sanaa follow isin gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo keessan hoggoo isin gadhiiftan viidiyoo isaatiin wal makachuu danda'a jechuudha. Viidiyoo isaatiin wal makatee follow guddaa isin argamsiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu nama follow guddaa qabu tokko ni beektu yoo ta'e meeshiin naa godhe yoo jettan waa takka abbicha irraa wanti inni hir'atu hin jiru. Meeshinii yoo isinii godhe jechuudha gargaarsaa ta'a kun follow guddaa isinii argamsiisuu danda'a jechuudha godinyaa keessan yookaan saayiba keessan. Kana hubatan follow guddaa argachuu dandeessu akkaawuntii keessan guyyaa muraasa keessa guddachuu danda'a jechuudha. Inni faayidaa guddaa qabu inni lammataa kan isin agarsiisu viidiyoo kan keessan irra tuquudhaan irra eega tuqxanii ganjallaa kana mallattoo sheerii jira. Mallattoo sheerii kana eega tuqxanii gaa asirratti gaa repost kan jedhu tuquudhaan repostii gootachuu amma remove godhan jira. Fakkeenyaaf remove godhee raasin agar remove ogguun godhu irraa ba'a wanti kun irraa bahee jira jechuudha. Kana jechuun gaa ammallee asirra tuquudhaan mallattoo sheerii tuquudhaan gaa repost kan jettu kana niin godha jechuudha. Repost jechuun haala kanaan repost kana eegan godhu maal ta'a profaayiliin kojaa dhufee seenaa jechuudha. Fakkeenyaaf akkaawuntii karaa follow guddaan qaba yoo ta'e viidiyoon kun kan namoota akkaawuntii xiqqaa kan follow baay'ee hin qabne yoo ta'e asirratti dhufee ba'a jechuudha. Gubbaa kanarra mallattoo sadii jira asirra kanaa fi mallattoo qulfiitii fi akkasuma privacyidhaa fi mallattoon kun namoota meeshiin isinii godhe viidiyoo keessan. Meeshiin jechuun akka repost isinii godhe jechuudha. Repost jechuun namoota akkaawuntii follow guddaa qabu akkuma amma isinitti himee viidiyoo yeroo isin gadhiitan viidiyoo keessan repost yoo isinii godhan viidiyoo isaatiin wal makata
akkasuma view baay'ee argachuu dandeessu jechuudha. Karaa fakkeenyaaf asirratti akkaawuntii lama qaba ta'e gubbaarra ida'uu tuquudhaan akkaawuntii itti jijjiirtu gubbaa sana eega tuqxanii mallattoo asirratti akkaawuntii lammataa yoo qabaattan itti jijjiirtanii itti fayyadamuu dandeessu. Akkaawuntii tiiktookii hanga 2-3 itti fayyadamuu dandeessu namoonni hin beekne yoo jiraattan jechuudha. Piroofaayilii jaan isiitu akkaawuntii tiiktookii kun ankootii namoonni hin beekne fooloo godhaa isin jedhaan mallee. Kanaafuu akkaawuntii kana jala seenu fakkeenyaaf viidiyoo takka irra tuquudhaan gaa yookaan viidiyoo nama kanaan meeshin gochuun barbaadoo ta'e yookaan abbicha gargaaruun barbaadoo ta'e mallattoo sheerii kaa tuquudhaan gaa maalan godhaa riipoost ka jettu kanan godhaa jechuudha. Riipoost jechuun akkasuma viidiyoo kan koo jalatti yookaan akka namoota hordoftoota kootti mul'atu jechuudha. Riipoost eega gootanii okee gochuudhaan gara piroofaayilii keessanii seenu hanga ganjallaa tuquudhaan riipoost ka gootanii asirratti argattu mallattoo kana tuquudhaan argama jechuudha. Mallattoo kanarra yeroo isin tuqxan namoota isin riipoost gootan gargaarsaaf fakkeenyaan nama lamatuun godhee jira hanga hona. Kanaaf kan amma godhe kana jechuudha. Kanaafuu kun hordoftoota na jala jiran jechuudha. Amma fakkeenyaaf hordoftoota baay'ee hin qabu garuu namoota baay'ee namoota qabanuu namoota beektanuu yoo haala kanaan akka inni isin gargaaru gaafattan jechuudha. Viidiyoo keessan riipoost yoo isin godhe fooloo guddaa argachuu dandeessu jechuudha. Yookaan viidiyoon keessan haala kanaan yoo riipoost isin godhe namoonni viidiyoo isaa daawwachaa jiran akkaawuntii keessan itti dhaqaa fooloo isin godha viidiyoo keessan illee daawwachuu danda'a. Fooloo guddaa irraa argachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan abbichi namni fooloo guddaa qabu yookaan immoo namoonni fooloorii 100 hanga 500 hanga miliyoona qabu jira nama hedduu jira. Namoota akkasiitiin namoota wal beektanuun akka inni riipoost isinii godhu ammallee akka inni meeshin isinii godhu yoo gaafattan jechuudha. Gaafatta waan akka abbicha raawwantiin qannasu hin jiru isin gargaara. Haala kanaan fooloo baay'ee argachuu dandeessu. Viidiyoon keessanii view baay'ee argachuu danda'a. Haala kanaan fooloo baay'ee akkaawuntii tiiktookii irraas argachuu ni danda'ama. Akkasuma viidiyoon keessanii view hedduu argachuu ni danda'a isiniin jedha. Haala kana itti fayyadamaa isin jedha. Barnoonni har'aa an qabadhee isin dhufee kanuma kanaafuu barnoota kana keessa waan isin galu doo jiraate komentiin barreessaa isin jedha. Barnoonni har'aa sumatti dhaabbataa gaaffii qabaattan komentiin akka hanga kutaa itti aanu walitti dhufti nagaan tura.